Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Babaaroo ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii hadhaaf qabnuun isin beeksifna. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan Waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun imaammata dabaa dhaabbata Safaricom ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo adeemsi bu'aa xixiqqoon sossobuu rakkoolee caasaa siyaasaa fi diinagdee furuu hin danda'u jedhutu isiniif dhiyaata. Loogii sanyummaa dhaabbata Teelee Safaricom keessatti mul'ate irratti mormii hawaasa Oromoo biraa ka'u ilaalchisuun marii paanaalii televezyiinii FIB qaamota adda addaa hayyoota ogeeyyotaa fi dargaggoota hirmaachisuun hagayya 15,2022 geggeesse irratti gabaasaa qindeessine kutaa jalqabaa sagantaa keenya dabree keessatti isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufa isaa har'a ammoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraa dhuma sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara oduutti isin ceesisa. Oduun kunooti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti. Oduu waliin an Moosisaa Nagaasaati. Lammiileen Oromoo sababa beelanqee ofirraa buqqaan gargaarsa dhabanii rakkatan. Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessaa sababa hongee fi beelanqee ofirraa buqqaanii ona Dubluk keessa kan qubatanii jiran lammiileen Oromoo hedduun gargaarsa tokkollee dhabanii dirree irratti hafuun rakkoo hamtuuf akka saaxilamanii jiran dhagahame. Ona Dubluk magaalaa Dubluk bira kanneen qubatanii jiran abbootii warraa 1,400 ol ta'an erga sababa hongeen qe'ee ofirraa godaananii ji'a ja'a ol ta'uu eeruun hanga ammaatti gargaarsa tokkollee akka hin argatanii fi rakkoo beela hamtuu keessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsu isaanii Addis Standard gabaasee jira. Uummanni kun hir'ina nyaataa fi waan garagaraan kan qabaman yoo ta'u qaamni mootummaa isaanii birmate hanga ammaatti akka hin jiraanne illee ibsaniiru. Hongee fi sababa beelan lammiileen Oromiyaa miiliyoonotaan herreegaman yeroo ammaa rakkina hamaa keessatti kufanii jiran. Beelli godinoota Oromiyaa kibba bahaa fi bakkeewwan birootti mudatee jiru uummata Oromoo silumaayyuu jireenyi itti ulfaatee jiru akkaan miidhaa jiraachuu waan dhokataa miti. Keessumaa Gujii Bahaa keessatti haalli beelaa jiru daraan yaaddessaa fi kan nama rifaasisu yoo ta'u xiyyeeffannoo qaama mootummaa biyyan bulcha jedhu dhabuun ammoo caalatti dhumaatii uummataa dabalaa jira. Mootummichi numaayyuu waa'ee beela Oromiyaa keessaa akka sila barbaachisutti dubbatee uummanni akka itti birmatuuf taasisaa hin jiru. Kunis ta'e jedhameeti malee waan dhibbiif akka hin taane mirkaneeffanneerra jechuun qaamonni adda addaa quuqama sabaa qaban dubbataa jiran. Daabii yookiin warqeen fi albuunni garaagaraa godina Gujii keessaa barootaaf guurramu beela dabalatee rakkinoota hawaasummaa uummata godina kanaa qofa osoo hin taane kan dhibiituu furuu malee uummata kanaaf ooluu dhabuun beelan yoo harca'u arguu caalaa waan nama dhukkubsu hin jiru kan jedhan qaamonni haala beelichaa hordofan beela akka siyaasatti itti gargaaramuun uummata ittiin adabuunis as irratti mul'ataa jira jedhaniiru. Lammiileen keenya Baalee, Boorana, Gujii, Harargee fi iddoo kanatti jireenya hadhaawaa beelli itti fideen mankaraaraa jiraniif keessumaa daa'imman sababa beela kanaan qaamni coollogee haala gaddisiisan harka haadhaa irratti hafaa jiraniif Oromoon ansiifan jira jechuu danda'uudha qabas jedhaniiru.
Inni Oromiyaa keessa karaa danda'uun wal gurmeessee waan humna isaa yoo xiqqaate inni biyya ormaa jirus haalaan jeffate kan of harkaa qabu yoo kenne lubbuu ilmaan Oromoo sababa beelan darbuu hanqisuutu danda'ama waan ta'eef Oromoon waliif haa birmatu jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Hidhaan namoota nagaa irratti gaggeeffamu hammaate. Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa keessatti hidhaan lammiilee Oromoo irratti mootummaa bilchiginnaan deemsifamu hammaatu maddeen keenya gabaasan. Qaamonni tikaa fi poolisiin sirna mootummaa bilchiginnaa Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa hedduu keessa ilmaan Oromoo ajaja mana murtii fi ragaa tokkoon maleetti akkuma barbaadan qabanii hidhuu gara dabarsuu fi sodaachisaa adda addaa raawwataa jiraachuu isaanii maddeen oduu ifoomsuutti jiran. Keessumaa duulli hidhaa kun erga torban tokko as godina Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Baddallee keessatti kan hammaate yoo ta'u kanaanis miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo qabamanii hidhaatti darbamanii jiran. Namoonni kun kan hidhamanis seera cabsanii fi badii raawwatan qabatan akka hin taane maddeen keenya mirkaneessanii jiran. Dargaggoo Siinaan Huseen kan mana hidhaa Sabbataa irraa fuudhamee Mattuutti hidhamee jiru dabalatee deeggee irraa kan ta'an ammoo Lammaa Hambisaa fi ijoollee isaanii Daawud Lammaa Hambisaa, Eelsaay Lammaa Hambisaa akkasumas Tasfaayee Waaqennee, Bilisummaa Tamasgeen, Gizaachoo Asaffaa Jootee fi namoonni hedduun waajjira poolisiitti hidhamanii daraaramaa akka jiran oduun arganne ifa godha. Maatii obbo Lammaa Hambisaa manatti hafan irratti poolisoonni sirna piippiin daraaramaa fi sodaachisni adda addaa irra gahaa jiraachuus ibsameera. Dhimmi Finfinnee dhimma Oromoo waliigalaati malee kan paartii tokko akka hin taane ibsame. Dhimmi Finfinnee dhimma paartii yookiin qaama tokko akka hin taane dhimma uummata Oromoo waliigalaa waan ta'eef dhimma Finfinnee irratti sagaleen uummata bal'aa Oromoo dhaga'amuu qaba jechuun hayyoonnii fi ogeeyyonni ijaarsa magaalaalee Oromiyaa beeksisanii jiran. Daangaa Finfinnee fi Oromiyaa adda baasuu kan jedhuun adeemsa gidduu kana itti jiramuu fi sanaan wal qabatees kan dhaga'amaa jiru guutuu Oromoof ifa ta'uu qaba kan jedhan hayyoonni Oromoo miidiyaalee hawaasaa dabalatee miidiyoota biroof yaada isaanii kennaa jiran dubbiin Finfinnee dubbii salphaa qaamni tokko balbala cufatee murteessuun gadi ba'uu akka hin taane jabeessanii hubachiisaniiru. Oromoon Finfinnee Oromiyaa irraa daangeffamtu arguus dhaga'uus hin fedhu kan jedhan hayyoonnii fi ogeeyyonni garaagaraa Oromoon Finfinneetti daangaa tolfamtu gaafataa jira osoo hin taane Finfinnee qaama Oromiyaa taatee fi bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebitu handhuraa fi magaala guddoo Oromiyaa taatee qabatamaan tajaajiltu arguudha jedhaniiru. Qaamni biyya bulchaa jiru gaaffii fi fedhii uummata bal'aa kana fakkeessii fi kabeessan bira darbuuf yaaluun karaa kamiinuu fudhatamaa akka hin qabne addeessaniiru. Oduun yeroo ammaaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya afaan oliin turtii gaarii. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Oduutti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'a itti dhiyaadha. Adeemsi bu'aa xixiqqoon sossobuu rakkoolee caasaa siyaasaaf dinagdee furuu hin danda'u. Imaammata dabaa dhaabbata Safaariikoom ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo. Qacarrii hojjetootaa tarkaanfiin dhiyeenya kana dhaabbanni Safaariikoom fudhatee haqa qabeessummaan akka itti hanqatu ifatti argisiiseera. Adeemsa haqaan alaa kana mormuudhaanis durummaan Oromoonni kan itti hirmaatan duulli bal'aan karaa miidiyaalee hawaasaa akka geggeeffamu taasifameera. Addi bilisummaa Oromoo gochoota qaafaalessuun sagalee dhageessifamuu fi sochiilee bifa hundaan taasifaman ni jajjabeessa. Addi bilisummaa Oromoo hacuuccaa bifa kamiituu ni balaaleffata. Mirgi hojii walqixaaf hiree argachuu ibsituu bilisummaa dinagdee keessaa isa tokkodha. Safaariikoom keessatti haqa dhabeessummaan adeemsa qacarrii hojjetootaa keessa jiru haga ammaa kan ifa hin taanee fi amma kan ifa baheef maaliif akka as bahe ifa miti. Kunis madaa Oromoo irra deebiin kan tuqe ta'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni Oromoo mirgoota siyaasaaf dinagdee kan waliigalaa irratti fuulleffachuu mannaa dhimma hagoo akkasii irratti akka fuulleffatan taasifamuu eeyyamuu hin qaban. Uummanni Oromoo waggoota 100 oliif dhaabbilee fi kaampaaniilee gurguddoo akka Baankii Daldala Itoophiyaa, Daandii Xayyaara Itoophiyaa,
Itiyoo Telekoomii fi seektara dinagdee kanneen akka fichisiisuuf erguu, ijaarsa liilisteetii, industirii fi seekteroota daldala biyya keessaa irraa tooftaadhaan moggeeffameera. Moggeeffamuu Oromoo kanas muummee ministeera ammaa dabalatee hangawoonni mootummaa olaanoon paarlaamaa federaalaa duratti mirkaneessanii jiru. Kan Safaariikoom keessatti raawwatame Oromoo tooftaadhaan moggeessuu biyyattii keessatti deemaa jiruuf mul'istuu tokko yoo ta'u, kanas gochaa Safaariikoom qofaa akka ta'etti dhiyeessuuf yaaluun bilisummaa siyaasaa fi dinagdee fuula hundaa mirkaneessuuf qabsoo dargaggoonni Oromoo geggeessaa jiran kallattii isaa jijjiirsisiisuuf shira xaxameedha. Adeemsi Oromoo tooftaadhaan moggeessuu kun hundee kan gadi fageeffatee fi caasaalee dinagdee fi siyaasaa biyyattii keessatti siranurraa kaampaaniileen idil addunyaatis sirnuma moggeessaa diriirfame kana akka faana dhaawan hojjetan taasisuu isaatiif ragaa birooti. Kunis investimentii kallattii kan biyya alaa dabalatee caasaaleen dinagdee mootummaa sirna cunqursaa siyaasaa fi dinagdee deeggaruun hanga tumsanitti haqa waakkatamuun baratamee fi sirna moggeessuu ammas akka itti fufus ifatti argisiisa. Diraamaan kun murna bu'aa siyaasaa argachuudhaaf hamoommatee fi yeroo murtaa'e booda as ba'uun dhimmichi furmaata argate jechuuf jiruun kan qindeeffamedha jennee amanna. Waliigalatti uummanni Oromoo addattis dargaggoonni Oromoo furmaanni jiru tokkichi seerota mirgaa fi dantaa Oromoo tiksuuf baafaman kabachiisuuf karaa dimokiraatawaan filame dhugoomsuuf qabsaa'uu qofa ta'uu hubachuu qabu. Adeemsi raaqichaaf bu'aa xixiqqoon sossobuu kallattii xiyyeeffannaa jijjiiruuf dhaabbilee farra dimokiraasiif qaamolee mootummaa rakkoo caasaaf sirna qabaniif umurii dheeressuu kan akeekkateedha. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Agayya 17 bara 2022 Finfinnee, Oromiyaa. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya tokko lama jennee qophii keenya maayirra geenyeerra. Innis dhimma dhaabbata Safaariikoomiin wal qabatee itti fufa sagantaa keenya dabree kan ta'e kutaa lammaffaa fi xumuraa isaa gabaasaa qindeeffanne gurraan isin geenya kunooti.
Duulli qindaawaan ilmaan Oromootiin dhaabbata telekominikeeshinii Safaariikoom irratti torbanootaaf geggeeffamaa ture ilaalchisuun gabaasaa qindeeffanne kutaa jalqabaa sagantaa keenya darbe keessatti isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Hagamaa itti nu faana tura. Dhaabbata Safaariikoom irratti duula qindaawaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaatiin geggeeffamaa ture irratti sagantaa keenya darbe keessatti marii paanaalii TV'n FIB'n qopheesse irratti hundaa'uun gabaasa tokko gama keessaniin geenye turre. Itti fufa isaa immoo har'aaf bulfannee jirra. Marii kana irratti hayyoonni siyaasaa, dinagdee, seeraa fi ogeessonni miidiyaalee adda addaa irraa qooda fudhatanii jiru. Hirmaattonni marii paanaalii akka jedhanitti Safaariikoom mormii mudate kana gara dabarsuuf jecha namoota muraasa waamanii hojjechiisuuf yaalii godhaa jiru. Kun ammoo gaaffii sabni keenya gaafate osoo hin taane mormii kana gara dabarsuuf akka ta'e hirmaattonni kaasanii jiru. Uummanni Oromoo gaaffiin isaa gaaffii namoota muraasa kaampaanii yookiin dhaabbata sana keessatti qacaranii hojjechiisuu osoo hin taane gaaffii naannoo isaa keessatti aadaa fi afaan isaa akkasumas duudhaa isaa akka eeggateen lammiileen keenya keessaa qooda fudhachuu qabu kan jedhudha. Keessattuu damee beeksisiif maxxansii irratti Oromiyaa keessatti dhaabbilee Oromoo hojii kana hojjetan kanneen afaan keenyaan safuu fi duudhaa Oromoo eeggatee akka hojjetamuu danda'u hojjechuu qabaa jechuun hirmaattonni marii kanaa gadi jabeessanii dubbatan. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti dhaabbanni kun afaan Oromoon hojjechuu barjaaleen isaas afaan keenyaan ta'uu qabaa jedhan. Dhaabbanni kun maxxansaa fi raabsa naannoo keenya keessatti hojjetu afaan keenyaan ta'uu qabaa kan jedhu hirmaattonni kaasanii jiru. Marii kanarraa qooda kan fudhate dargaggoo Oromoo ogeessi saayinsii fi teeknoolojii Abdiisaa Baancaa Jaarraa isa tokko ture. Abdiisaan dargaggeessa jabaa ogeessa teeknoolojii oggaa ta'u keessattuu afaan Oromoo afaan teeknoolojii akka ta'uuf Googil waliin hojii boonsaa hojjetee kan turee fi kan jiru yommuu ta'u, yeroo dhihoo kana ammoo afaan Oromoo afaan hojii USAID akka ta'uuf illee tattaaffii hedduu kan godhaa jirudha. Dargaggoon Abdiisaan mormii dhaabbata Safaariikoom irratti torbanootaaf deemaa ture qindeessuu fi odeessaalee adda addaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa dabalatee miidiyaalee hedduuf laataa tureera. Abdiisaan sagantaa marii paanaalii kana irratti argamee yaada isaa akkas jechuudhaan eegale. Abdiisaa Baancaa Jaarraa jedhama. Ogeessa teeknooloojiiti. Googilii afaan Oromoo dabalatee teeknooloojiiwwan Oromoo kana keessatti maqaan kan koo hin ka'a namni hedduun beeka. Ammas anaaf gammadaan illee garee duula amma Safaariikoomii kana qindeessaa irraa garee dhufeedha. Kana yoon jedhu gara ijootitti yoo dhufu duulli Safaariikoom irratti eegalle it's beyond economy. Economy oli wanti isa. Dhimma gaafii ani wanta naaf ta'u argachuu qaba jedhee uummanni keenya waggoota dheeraadhaaf gaafachaa tureen wal qabata. Gara teeknooloojiitti yoo dhufne Safaariikoom dhaabbata teeknooloojii waan ta'eef yeroo ammaa addunyaa tana ka sochoosaa jiruu fi addunyaa tana ka to'atu teeknooloojiidha. Teeknooloojii ignoor gochuu hin danda'u yookaan noota ignoor teeknooloojii nafaan diduu hin danda'u ilmi namaa yeroo ammaa teeknooloojii. Dhaabbilee teeknooloojii gara fuulduraatti oofaa jiran keessaa dhaabbanni Telekoom isa tokko kan jedhe Abdiisaan isaan keessaa ammoo Safaariikoom isa hangafa. Iccitii odeeffannoo fi teeknooloojii kaasee haga sochii dhala namaa to'achuun kan geggeeffamu dhaabbilee kanneen keessatti jechuun akkasitti ibse. Seekuriitii yookiin eenyummaa saba kanaa dugda duubaafu iccitiiwwan informaashiniif odeeffannoo hawaasa tokkootiif iyyuu dhaabbileen telekoomiidha odeeffannoo guutuu kanneen sochoosan hanga muuvimentii yookiin sosochii ilman namaa to'achuu of duubaa qaba jechuudha. Kana jechuun dhaabbata kana eenyutu amma to'ata? Dhaabbatni kun eenyuun hoogganama? Eenyuun sochoofama? Yoo jennu odeeffannoon
waa'ee bilbilaa odeeffannoon sosochii hawaasa kanaa kan to'atamuu deemu dhaabbata kanaan jechuudha. Dhaabbanni kun biyya kana keessatti hojii dhabummaa akkaan babal'achaa jiru kanallee salphisuu danda'a. Kanaaf immoo sabaa fi sablammoonni qixaan keessaa qooda fudhachuu qabu jechuun dubbata Abdiisaan ogeessi teekinooloojii. Uummanni keenya waggaa 100 oliif gaaffii abbaa biyyummaa fi qabeenyaa isaa irratti abbaa ta'uu kaasaa ture. Namoota Oromiyaa keessatti afaan isaatiin illee hojjechuu balfaniin mirgi isaa kun dhiibamaa jira jechuun dubbate. Wanta gaaffii hawaasni keenya biyya tana irratti abbaa ta'uu qabna. Gahee anaaf malu argachuu qabna. Gaaffii jedhamaa ture waggaa 50 seenaa keessatti dhagahaa as dhufne santu still on boardii jira jechuudha. Kanaafuu gara Oromiyaa keessatti as deebine afaan Oromootiin hojjechuudhaaf warra fedhii hin qabne baankota Oromiyaa gammadaan kaaseera. Lookaaliidha. Warra lookaaliidha jedhanii baankonni Oromiyaa haqamaniiru jechuudha dhaabbaticha keessatti akka engaging goone. Magaalota garaagaraa keessatti afaan hojiidha, namni hojiidha, wantoonni hojjetamaa jiran wantoota guutumaan guututti sadarkaa federaalaatitti illee hojiirra oolchuuf nama saalfachiisu. Federaalattuu gaheen nu barbaadnu nuuf kennamuu qaba gaaffii uummanni gaafataa jiru still irra deebi'aa jirti jechuudha jarattiin. Xumura irratti dulli keenya hanga gaaffiin keenya deebii sirnaa argatuu fi Safaariikoom dogoggora uume kanaaf ifaan ifatti dhiifama uummata gaafatutti itti fufa jechuun ibse ogeessi teekinooloojii Abdiisaa Baancaa Jaarraa. Kanaafuu dulli keenya karoorfame gaaffii ifaan ifa ta'e gaafachaa jirra. Akka amma asii ka'etti uummata Oromootiif gaheen isaa safarame. Uummanni Oromoo baay'inni isaa haganaa baay'inni haganaatiin iddoo haganaa qabachuu qaba jedhe dandeettii haga piroofeesaraa akka jiru Oromoo keessa nama qabna waan ta'eef hojii biraa hojii dhuunfaa gadhiifnee dhannee mana sanii hojjanna malee gahee keenya dabarsinee kennuudhaaf qophii miti. Duulli keenya kana irratti xiyyeeffata. Lammaffaa immoo afaan Oromoo Oromiyaa keessatti tasumaayyuu afaan biraatiin paartisipeet gochuu akka hin danda'amne jala muramuu qaba. Hanga gaaffiin kun deebii argatutti dhaabbatichi biizinesii kama Oromiyaa keessatti akka sochoosuu hin dandeenyetti sadarkaatti wal qindeessaa jira jechuudha. Adeemsi dabalataa immoo inni dabalataa Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoo qofti hojjechuu qabdi ilaalcha jedhutti dhufuu kan kootiin dura ilmaan Oromoo wal dorgommii ifaan ifaa ta'e wal dorgommii bilisaa fi qabatamaatiin wal dorgomtee ka kufee ka darbee hojii hojjechuun dirqama jechuudha. Sababni isaa poozishinii irratti nama kwaalifaayi ta'etu qaxaramuu qaba jennee ramadamuu qaba jennee gaaffiin gaafannu dhaabbilee garaagaraa keessatti akkuma jirtu ta'e sababa afaan kiyyaatiif sababa eenyummaa kiyyaatiif sababa dhiibamuun narra hin jiru jechuudha. Kun hanga hin hafnetti kun ifaan ifatti dhaabbatichi as bahee hanga badii isaa meesii hanga ammaa uumeefuu dhiifama uummata gaafate lammaffaa immoo dogoggoroota jiru kana ifatti sirreesseera hanga hin jedhinitti itti gaafatamummaa lammiin tokko biyya tokko keessatti argachuu qabu. Tajaajila lammiin tokko biyya tokko keessatti mirgi isaa eegamee kabajamee hojii hojjechuu qabu dhiibamutti deemaa jirra. Gara biraatiin immoo fiidbaakiiwwan jiru gara hooggansa mootummaa irraallee namoonni waan dandeenyu isin duuba jirra jedhanii haamilee nu tatta'utti jiran jiru. Uummanni keenya gaaffii ifatti gaafanne kana hanga nuu deebi'utti daldalli dhaabbata kanaan Oromiyaa keessa diriiroo akka hin jirre akeekkachiisuu barbaada. Galatoomaa jedha. Marii kana irraa qooda kan fudhatan qondaallee olaanoon ABO Jaal Gammachuu Ayyaanaa yeroon amma nuti keessa jirru yeroo uummanni keenya hedduun beelaa fi lolaan dhumaa jirudha jechuun rakkoo hawaasa keenyaa dursuun dubbii isaanii eegalan. Fayyaa ta'e guddadhu. FIB'n galatooma. Ani dura yeroo amma akkasitti asitti wal argine haasofnu kana yeroon isaa maali ka jedhuun kaasuu barbaada. Yeroo akkamitti jirra amma Oromoon hongee fi balaa waraanaatiin miiliyoona hedduutiin beela keessa jira. Beelaan dhumachaa jira. Beela guddaatu Oromiyaa irra jira. Walakkaasaa daataa isaayyuu hin qabnu.
fira keenya quunnamuu hin dandeenyu. Godinaalee Oromiyaa bakka tokko Wallo akkatti jiru quban qabnu, Gujiin akkatti jiru quban qabnu, Wallaggi gara dhiyaa akkatti jiru quban qabnu. Hongee fi waraanatu yeroo tokkotti itti dhufee uummata kana beelaan hube. Dhaabni amma jettan kun egaa yeroo akkasii kana keessa dhufe jechuudha. Dhaabbanni kun silaa hoggaa hojii isaa eegaluu saba lolaa fi hongeen miidhamaa jiru gargaaruun kan jedhan Jaal Gammachuun jaarmiyaan kun jaarmiyaa siyaasaati. Maaliif yoo jettan dinagdee fi siyaasi adda bahuu hin danda'u. Sana malees nageenya, eenyummaa fi dinagdee uummata keenyaatti hidhata waan ta'eef jechuun akkasitti hirmaattota marii kanaaf ibsan. Dhaabni kun hojii isaa yeroo eegalu Oromoo gargaaruutiin eegaluu qaba ture. Jalqaba hojii isaa kanatti seenuuf uummata balaa waraanaa fi balaa hongeen akka baalaatti harca'aa jiru kana qabeenya isaa dandeettii isaa waan qabuuf kana gargaaruudhaan eegaluu qaba ture. Garuu immoo kan inni dhufe Itoophiyaadha. Akka Itoophiyaan Oromoo itti ilaalturraan ala gochuu hin danda'u. Isatu isa dhorke. Itoophiyaan Oromoo siyaasaa fi dinagdee keessaa dhiibuun aadaa isheetii, kaayyoo isheeti. Kanatu dhorkedhee yaada. Isaati jettee fi of course jaarmiyaan kun siyaasa, dinagdeedha. Dinagdeef siyaasi halkan tokkoof warra adda bulan miti. Eenyummaatti hidhata, sakuriitii Oromootti hidhata, dinagdee Oromootti hidhata. Kun immoo siyaasa. Sababni isaan siyaasa jedhanii fi Oromoon siyaasaan gaafa gaafatamu ashabbaariidha waan jedhamuufi akka Oromoon sodaatuufi. Akka Oromoo waan kana hin kaafneef. Malee waan kun siyaasatti ni hidhatu jennee kaa'uu hin dandeenyu. Siyaasa guddaa. Sakuriitii Oromootti kallattiidhaan hidhata, eenyummaa Oromootti hidhata, dinagdee Oromootti hidhata. Barnoota isaatti hidhata. Barnoonni ija namaati bana. Yoo addunyaa waliin quunnamtu ta'e barnootan argattu. Yoo baratte immoo ija keetu banama. Kanaaf sodaachisuuf, doorsisuuf ijoolleen Oromoo siyaasaa waseenti ashabbaarii waan jedhamtuuf. Ashabbaarii jedhamte mana hidhaatti guuramti, ni ajjeefamti. Jaarmiyaan siyaasaa haa ta'u namni dhuunfaan kana warra siyaasaatu kaasaa jedhanii kakaasanii fi dhimmi kun siyaasa waan hin taaneef otun ta'in Oromoon maqaa siyaasaatiin waamamu miidhaan guddaan mootummaadhaan waan irra ga'uuf akka sodaatuuf. Akka sodaatee waan kanarraa goruuf. Oromoon inni sodaatamuun sodaatuun ilaalla. Kana akkasumatti gabaabsee ibsaa jechuudha. Xumura irratti Jaal Gammachuu Ayyaanaa Oromoon dhaabbilee diinagdee keessaa dhiibamee ala bahuu osoo hin taane falmatee rakkoo siyaas diinagdee isaa mirkaneeffachuutu irra jira jedhan. Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aas dubbii Jaal Gammachuu Ayyaanaa godhan kanaan xumurra. Gama kiyyaan nagaatti ani Ibsaa Gaaddisaati. Jaarmiyaalee diinagdee guguddaatu jira Oromiyaa keessa. Ani Itoophiyaan qabdu irra guddaan Oromiyaa jira. Lafa Oromiyaa irra jira. Qilleensa Oromiyaatti, lafa Oromiyaatti, bishaan Oromiyaa irratti dhimma ba'ee warra guguddateedha. Oromoon garuu keessaa qoonni isaa baay'ee xiqqaadha. Qabeenyi silaa lafaaf qilleensa caalu hin jiru. Warri abbaa qabeenyaa qabeenya kana keessaa dhiibamaadha. Jabana kana ka dhufe miti, bara kana ka dhufe miti. Itoophiyaa dhumti gaafa uumamtee jalqabdee Oromoo akkasitti tolchitee akkasitti ilaalte dhiibdee jechuudha. Kanaaf nama hakiima tokkotu natti mewaa tokko gaafa busaan nama dhukkubu mataa bowoo qaba, qaama caccabsaa qaba, afaan nama hadheessaa, ho'a dabala namatti. Warri kun qofaa isaanii qoricha qabu. Mataa bowoon qofaatti qoricha qaba. Ho'i qaamaallee kan ho'a gadi buusu qofaatti qaba. Inni qaama caccabsullee qofaatti qaba. Qorichi kun hunduu garuu busaan fayyisani. Qoricha 5 fudhattee busaarraa fayyuu hin dandeessu. Qoricha busaa fudhatte garuu warri sun hunduu ni fayyu.
mataa cabsaanis ni hafaa, afaan hadhaa'uunis ni hafaa, ho'i qaamaas ni hafaa. Inni fayyita jechuudha. Oromoon haga qoricha isa dhumaa argatutti falmachuu qaba warra xixiqqaa kana. Ofirraa falmachuu qaba. Jaarmiyaa kanas ofirraa falmachuu qaba. Eenyummaa isaatti hidhata, sakuriitii isaatti hidhata, dinagdee isaatti hidhata, siyaasa isaatti hidhata. Gabaabsine yoo ilaalle sakuriitii ilmaan Oromootti as dhiyootti hidhata. Ijoolleen Oromoo mirga kana mirga ishee falmachuu baati. Gaafa rasaasa reebani. Mana hidhaatti guurani. Jaarmiyaan kun amma hin sirreeffatu taanaan balaa nageenyaa guddaa Oromootti fidee dhufa. Yeroo gabaabaa keessatti. Ilmaan keenya nu jalatti fixuuf deemu. Waggaa 5 dura kan ta'e argitaniittu. Jaarmiyaalee dinagdee jallinaan Oromiyaa irratti dhaabbatan Oromoon mirga isaa falmachuudhaan dargaggoota hiriyoota keessan isin na caalaa beektan 6,000 ol rasaasaan nu jalatti fixan. Dhibee akkasii biyya keenyatti Oromiyaatti fidee dhufaa jira. Moo yeroon jira sirreeffachuuf. Yeroo qabaachuu. Kanaaf furmaanni inni dhumaa Oromoon rakkina akkasiirraa boo'icha akkasiirraa bara baraan ilmaansaa jalatti dhumuurraa roorrifamuu tuffatamuu dhiibamuurraa ba'u abbaa biyyaa yoo ta'edha. Qorichi rakkina kanaa qorichi roorroo kana hunda furu abbaa biyyaa yoo ta'edha. Hagasitti garuu tokko tokkoon falmachaan deemu barnoota irratti, teekinooloojii irratti, dinagdee irratti jechuu koo miti. Hanarra hojjechuu qabu warra hojjechuu qaba, kan boora hojjechuu qabu boora hojjechuu qaba. Dhumarratti ka isa furu abbaa biyyaa ta'uu qofaadhaan jedha. Jalal filat Simbana Jabon Jabata Borana Arkol Kabatu Wolfana Kadagenatu Nagena Jalal Sibat Simbana Jabon Barentu Borana Arkol Kabat Wolfana Kadagenatu Nagena Amena Mena Balesu Kamna Jibis Jabana Kama Kamana Itambukip Kotuna Karizne Nagam Bukana Itambukip Kotuna Karizne Nagam Bukana mirkate stardittet mokrade simamma kuwa kilamut jezahini pariet Moga milatti hinafi challisu male mukai tabba matu jirade sidabe shageti yan sidabe kashiti yan sidabe loya jabo loya etanzati loya jabo loya elaleti loya jabo loya etanzati loya jabo loya elaleti Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabanne dhiyaanne kan hanga ammaatti. Sagantaa keenya itti aanu keessatti qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.